بيان. أيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. جرت كم بياني. جرى قدر ربي الحمد لله. فيديو نوبا أبي. إيه فيديو بوندن دينيو. مالي فيه. ميك اب عندي بني. يعني رمضان هاي سبيك أبكر برواجس. ما شوفك ترى نجا مسجلين كسر. ما يو. أكم. الحمد لله كم سي بياني. جرى قدر ربي الحمد لله. اسم برا سومني بيامي كنا. ديجان سر بارا نبرة. ديدي متربى. إيه. نبرة ديدي مسدة. أما كان يجون قدوة إسن هالكن كسلا كريدا هالكن كي علال هالكن خينيا في إسن كده إسن برا كريدا نبرة كريدا إيه إسن فعلا يجوا. أما نوت خينيا إذا كويجا ديدي متربى ثاني كويجا للقدرين سلا إذا تخجلهم مسنا جرامي سيجاره. So أكمل كميلا نهاجر في دهيته والله وانا كنا يدو أبشر سني قلا. أما يسني عرّي اسم برادي دمي في تربة نت خالي دمي تربة ترى عرّي دمي سدير فور دمنا ركومت. إذا لما خبرنا نتي. يا أيه. ندل بتنو قرر لما تدل بدوسة تدمر. لا 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 ما أعرف ما فورا قبضني. لا 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 بس ما بدي سنة Harkawan ko tani saha. أوكي ده كم أجرا يا سوري كا سوري أو ومان سرّيسات ره Video simbatan ni silani na itu pada ni baru simbatan tu tiga ni ada ba. يا أتو باتي جبتامي Ani na itu pada yo simbatan. لا لك لا لك يعني أما بوم بربادو Maljatan. أما ده كونجة Maljatan. أما بوم دامي جاونجة تكلم كين جرو Aye. Okay. بس فيديو ده ما لقيت لك Aye. Alaminesh. no فيديو بوم جالدو Kuasa ni jalan tadi sih. no video charger خان مو فيديو charger خان no video charger Aye rakom tiba kagara lalla bakena dem na disa. بس Aye ada di fufi. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجيجل كبيرين بليون فانجراني يتوفن إن شاء الله تولى وجيرنجرا إيها Sumila labad me takabuani. Ay enu barsi jallatu bari sume dugar bachu dugar bachu innaaro male gafa dibbatu indaggeefatu indagge Maljatan. Ifama jirti qoshii yeroo naa kennitu laati. shidure naga jirta Nagaa malee akkam jirtu hundi keessan? ya alhamdulillah gafi deebisuufi Gaaffii sinima gaafachuu barbaadeetan yanullee gaaffii waan hin beeku sana gaafattan sinii deebisuu hin danda'a. Waa'ee gaafatamtee kaatee gaafa gaafii nu deebiste sana booda achumaan gaafatta ishee Rakkoon qabu ishee manni gaafiin gaafachaa jiru Kiristoos ni sagadaa kan jedhudha. Kiristoos ni sagadaa kan jedhudha. Kiristoos sagada. Okay, eenyu Jechuun sagada? macaafa qulqulluu wajjin wal qabachiisee on sitti himi. Eeyyan. Iddoo baay'eetti kan inni kadhateen argina. Fakkeenyaaf amma mucaa Kaalid jedhu sana barbaadeen ture jechuudha. Dura waa'ee
maaliifidha waaqayyoon kadhate waaqayyos immoo maaliifidha isa olchuu dhiisee du'arraa eedda jedhu sanatti. Isa waa'ee du'a olchuutti deebina anifati maalirraa haasofna? Waa'ee sagaduu isaarraa haasofna. Waa'ee sagaduu isaarraa haasofna. Eenyuuf sagada Kiristoos? Shibirre. Shibirre. Hafuura hamaa shabakaa kee kana qabee sirraa rukuteera maqaas tokkichaatiin. Ameen. By the way, hafuurri hamaan isinii galee nama xiqqoo isinii galee nama waa barachuu jedhu ittiin dhiisu hafuurri hamaan. Rakkoo. Shibirree namatti ol deebistanii gaari. Hafuurri hamaan. Rakkoo. Hafte. Biiloon akkam? Kiristaanni haftee dura jiru hin jiruumi? Okay. Manni gaafii qaba. Hafuurri hamaan warra itti naman irratti hojjeta biiloon. Maal maaliif Yesuus namanneere? Mee sana dhiisu waan biraa somna ishee intanaa somna. Shibirree deebisa jamaa. Shibirree deebisa. Ishi. Habte. Wayye. Kiristoos sagada moo sagada? Kiristoos sagadeera kan jiru hin jira macaafarra. Inni sagannaa jedheera inni sagannaa jedha. Halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee akkasumas immoo intanaa Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 22 irratti bilee. Nuti waan beeknuuf sagannaa jedhe. Nuti waan beeknuuf sagannaa jedhee dubbateera dubartittii Samaariyaatiin. Garuu Kiristoos sagadeera kan jedhu jira macaafarra. Jechuun sobee jedhe moo dhugaa jedhe Yesuus? Lakki iddootti amma fakkeenyaaf bartoonni waan si jedhu qabu isa ganna dubbisaan fudhattu ati hojii isaa malee. Naaf fudhadha fakkeenyaaf amma bartoonni gooftaadhaaf jilbiifatanii sagadanii fedhanii. Akkasittiin qoqa. Akkasittiin jedhe malee sagadee jira lafatti inni. Baabaa koo dubbii isaarraa si gaafadha. Kiristoosii sobeena in sagannaa jedhe moo waan in saganne sobeen saganna jedhe moo in sagada Kiristoos? Nu waan beeknuuf sagannaa jedhee dubbatee dubartittiidhaan eenyummaa barsiisu. In sagada moo sagada? In sagada moo sagada? Lafatti ittiin sagadinaa fidama. Sagada. Lakkin qoqoo shibirre lafatti ittiin sagadinaa fidame. Sagaduu jechuun jechuudha. In sagannaa ijaaran Oi maala dhuma shi waliin haasawaa kennaa yeroo. Ishaasa. Ishar shibirre itti fakkaate. In sagadaan Lafatti itti sagadu fakkeenyaaf yeroo inni sagadeetiin kadhachuu jechuudha baay'ee. In sagadeetiin kadhachuu jechuudha. Waa kadhannaadhuma sirna kadhannaati. Ish Kiristoosni sagadaame? Sagada. Sababni isaa maaliif jetta? Anifati waa si gaafadha waa sitti mamma. Anifati yeroo sagannu Waaqayyoof saganna. Waaqayyoof saganna. Kiristoos immoo eenyuuf sagada? Iddoo kanatti atoo mana tokko bakka sibichaadhaa obsaan dhaggeeffadha jechuudha. Anis immoo amma beeku siin ibsa waan ta'eef. Kiristoos kan dhufee fi bifa keenya uffatee fakkeenya nuu ta'uu fi nu fayyisuudhaaf jechuudha beekte. Fakkeenya nuuf ta'uudhaaf eenyuuf sagadee? Ilaa kibirree keenya waan ta'eef. Ilaa gaafiin keenya? Qoykaa. Kiristoos fakkeenya nuuf ta'uudhaaf eenyuuf sagadee fakkeenya nu ta'e? Eenyuuf sagadeetii fakkeenya nu ta'e? Waaqayyoon sagade. Waaqayyoon kadhate baay'ee. Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoon kadhachuun saamuu. Ishi rakkoo miti. Rakkoo miti. Amma nu barsiisuudhaaf nu jette rakkoon qabu. Nu barsiisuudhaaf namni inni kadhatee nu barsiisee kadhatee nu barsiisee Waaqayyo kadhatee nu barsiisee mi? Waaqayyoon kanti kadhatan yoomiyyuu taanaan si jammar. Akkas. Kanaafuu Waaqayyoo Kiristoos kadhate sana malee Waaqayyoon biraa ni jira? Waaqayyoon biraa? Waaqayyoon biraan hin jiru. Waaqayyo kan jiru
Waaqayyo abbaa waaqa ilmaa fira qulqulluu isaan sadan waaqa tokkodha. Laali Yesuus Kiristoos Amma dursa kan ture. ish amma waan irratti walii galle tokko maal irratti walii galle Kiristoos Waaqayyoof sagadeedha. Waaqayyo Kiristoos sagadeef sana malee Waaqayyoon biraan ni jiraadha. Okay. Addee kanatti waan asin jedhu. Waan jettu. Duraan dursa Yesuus Kiristoos lafarran turre waaqarra ture jechuudha. Kan inni gad bu'ee too bifa keenya uffatee dhalateef immoo tokkoffaa akka nuti fayyinuuf jechuudha. Inni lammaffaa immoo Yesuus Kiristoos bifa keenya uffachuunsaa jechuudha. Yani macaafni qulqulluu yeroo dubbatu waan hundumaa waan dhalli namaa raawwatu waan hundumaa raawwati garuu inni cubbuu hin hojjennee jedha beekte. Ishi ani waa'ee cubbuu hojjechuu isaa rakkoo tokko hin qabu. Rakkoo tokko hin qabu. Maalidha beektaa shibirree? Amma Yesuus Waaqayyoodhaaf sagadaa jennee. Waaqayyo tokkichaaf sagadaa mi Kiristoos? Fakkeenya nuuf ta'uu isaatiin nama beekte. Fakkeenya nuuf ta'uudhaaf Waaqayyo tokkichaaf sagadee mi isin jedhe? Fakkeenya nuuf ta'uudhaaf Waaqayyo tokkichaaf sagadee mi? Waaqayyo tokkicha Kiristoos sagadeef sana malee Waaqayyoon biraan ni jira. Isaan wal keessa jiru si jammar. Yesuus Kiristoos numti sagade kun wal keessa jiru. Waaqayyo ana keessa ani immoo abbaa keessa abbaan ani immoo isin keessa isin immoo ana keessa jedha yeroo dubbatu immoo beekte. Rakkoo miti si keessa illee macaafa keessatti si galee si macaafa keessatti si keessa illee ni jira. Fakkeenyaaf hongeela intana ergaa Yohaannis lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 20 fi lakkoofsa 16 irratti Waaqayyoon jaalala namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyoon isa keessa jiraata innis Waaqayyo keessa jiraata jedha. Ati jaalalatti jiraatta taanaan Waaqayyoon si keessa jiraata. Akkuma Kiristoos jiraatu si keessa jiraata. Keessa jiraata jechuun ikkoo humna sii kenna jechuudha malee humna isaa kenna jechuudha malee daayirektii Waaqayyoon keessa ta'a miti. Fakkeenyaaf Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irratti gara Waaqaatti ol ilaalee jedha yaa abbaa jedhee kadhatee jedha. Si galee? Isa keessa jira jechuun humna isaaf kenna jechuu malee daayirektii Waaqayyoon isa keessa ta'a miti. Okay. Laali beekta amma. Yesuus Kiristoos eenyuun kadhate Waaqayyoon kadhate sila san ta'ee fi Waaqayyo bichaatti yani Waaqayyo tokkicha sana bichaatti yoo amanne jiraannaa yoo isa bichaatti amannedha kan nuti mootummaa Waaqayyo galla jechuun dandeenyu beekte tokkoffaa maaliif macaafni qulqulluu. Isaan rakkoo miti isaan waa'ee jenna taasisuun taani maaliin jireenya barbaadatti gallaa ganaan. Iddoo itti si barbaade xiqqoo shi yaadanaa kennika. Jechuun kaalaadha jireenya jechuuf himi rakkoon qabu waan isiin hubaadha. No, laali. Yesus yeroo dubbatu duraan dursee sagaleensaa yeroo dubbatu beektee duraan dursee jechuudha. Duraan otoo Yesus hin dhalatiini kan inni dubbate Yesus waaqarraa hin dhufaa hin dhalata durbee keessaanii akkasittiin namoonni immoo biyyi lafaa isaaniin fayyifamaa jedha. Inna sila santeef sila Yesus Kiristoos lafarra dhufee Waaqayyoon kadhatee Waaqayyo bichaatu gara jira Yesus Kiristoos immoo ergamaadha isatti amanuu hin dandeenyu jechuun dandeenyu because dura aasaamee ture waan ta'eef ilmi Waaqayyo akka waaqarraa dhufee dhalatu ilma Waaqayyooti jedhee duraan mallatteeffame waan tureef wanti sun immoo dhufee raawwate sila santeef iyyuu nuti immoo sila Yesus Waaqayyoon kadhatee fi ergamaadha jennee dhiisuu hin dandeenyu beekte. Waaqayyo biraa dhufuu sii galee nuti ni beekna fakkeenyaa fi wangeela Yohaannis boqonnaa 1 irratti Yohaannis namni jedhamu jedha. Waaqayyo biraa ergamee jedha. Biraa ni beektaa biraa jechuu. Okay. Biraa jedha. Akkasumas immoo qoy. Yohaannis sana hin beektamti reema. Xumuree ka'u. Yohaannis sana hin beektamti. Ishi waa tokko itti meeqaa ishee xumuree ka'a. Akkasumas wangeela intana ergaa gara Qorontos boqonnaa Qorontos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irratti dhiirri hunduu Waaqayyo biraa dhufee jedhe. Waaqayyo biraa dhufanii jedha. Si galee? Waaqayyo biraa dhufanii jedha. Bira ture jechuun nu biratti rakkoo miti. Fakkeenyaaf bira ture jechuun yaada Waaqayyo keessa turedha. Sana osoo hin taane waa'ee sagadu isaati. Waaqayyoof sagade yoo ta'e. Waaqayyoof sagade yoo ta'e. Waaqayyo tokkicha inni sagadeef sana malee Waaqayyoon biraan ni jira jedhee si gaafadhe. Waaqayyoon Kiristoos tokkicha sagadeef sana malee Waaqayyoon biraan ni jira. Eddee Waaqayyo biraa kan dhufe isa bichaa miti dhiira hundumaatu dhufe jedha jette miti macaafa keessatti. Eeyyee macaafna kanadha. Luqaasuma yaani macaafuma Yohaannis sana gadi siqxee yoo laalte maal jedha? Yaani hin dubbista waan ta'eef yookiin nanu si baasuu nan danda'an beekta. Yaani warri la jechuun wal qabatee jedha deema beektaa. Wal qabatee deema malee eddee tokko argannee eddee sana akka garaa keenyatti kun dandeenyu beekte. Kamiin si baasuu barbaadde?
Macaafuma Yohaannis sana baasi macaafuma tokko irraa kaasiti hanga deekaatti dubbisi. Inni heddummaata kan dheerataa bar dheeraadha. Dheerataa bar dheeraadha. Saayii tokko ol nu dubbisi. Dheeraa miti amma wayyee. No akkas miti macaafa boqonnaa tokko irraa beektee boqonnaa tokko irraa. Jalqabatti dubbiitu turee jira. Dubbiin waaqa bira turee jira. Jalqabumaa jalqabee dubbii waaqayyo turee jira. Laa intana maal jedha Wangeelaa Yohaannis boqonnaa tokko irratti jalqabatti sagaleetu ture. Waan hundarra sagaleetu ture. Sagalee waaqayyo bira ture. Sagaleen sunuu waaqayyo turee jira. Okay. Ayyee sana booda itti fufeeti wanti hundinuu isaan ta'ee jira. Intana sadii irratti wanti hundinuu isaan ta'ee jira. Gadi siqee 14 irratti immoo sagaleen kun wanti hundinuu isaan ta'ee jecha ta'ee jedhu kana beeki ittiin uumame jechuudhaami. 14 irratti gadi siqee sagaleen nama foonii ta'ee jedha. Ta'ee jechuun sagaleedhuma kanaan uumame jechuudha. Malee Kiristoos illee sagaleedhuma kanaan uumame jechuu malee sagalee kanaan Kiristoos hin ta'e. Akkasumatti fakkeenyaaf jaarraa kaasiti hanga deekaatti dubbisi biran darbii argite. Ta'ee jechuun maal jechuudha? Ta'ee jedheemi sadii irratti. Isaatiin uumame maalati nama? Ittiin uumame jechuudha. Okay. Jecha ta'ee jedhu kana uumame jechuudha. Mee galaan mee isaan ta'e yaani isaan raawwate wanti kun waan ta'e yeroo jedhamu akkasumatti isaanidha kan inni raawwate jechuudha. Isa rakkoo miti. Walii gala si mormaan jiru sana. Sagalee waaqayyootiin dubbii waaqayyootiin raawwateedhaami. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'ee keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Jireenyi isa keessa ture. Jecha ta'e jedhu kana ta'e jechuun ishi qo'annaa dhaggeeffatu ishi birree. Jechi ta'e jedhu kun waa'ee hafuuraan galuu fi aboo galaan mee gidee tokko mutii qabadhu. Ilma dhiiraatii mi shamarran gidduu akkamitti haasoftan? Mutii qabadhu dhaggeeffachuu dandeessu? Nama meeqa laal bayyaan naa ol beekumsa qaba. Khadiijaan naa ol beekumsa qabdi. Sumayyaan naa ol beekumsa qabdi. Na dhaggeeffachaa jirti bar. Na dhaggeeffachaa jira. Haa taate ilma dhiiraa taatee akkamitti shamarran tokko dhaggeeffachuu dadhabde? Biloon dhiisi ati akka biratti waan baabaa fi dhiisi. Ishi muutii qabadhu baabaa. Maali na dhaggeeffadhu obboleessa koo walii gashuun barbaachisaadha beektee yaadan jechuudha. Walitti bu'aan jirru amantaa waliis tuqaan jirru amma beeknu waliif ogeessinii rakkoon qabu. Ishi eebbifame. Annamaa fi waaqayyoodha beektee karaa hundaatiin. Ishi birree. Ooyee. Jecha Wangeela aboo gadi buusaa yoonni dide yoonni dhaggeeffachuu muutii qabattee taa'uu dadhabe. Ilma dhiiraa miti aboo dhaggeeffadhu callisii taa'e. Okay. Shibirree. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa sadii irratti isaan ta'e jedhaami. Jechi ta'e jedhu kun ittiin uumame jechuudhaami. 14 irratti in ta'ee sagaleen kun nama foonii ta'ee jedha. Ta'e jechuun hin uumame jechuudha mitiiree? Laale amma addee tatamma dubbifattee otoo har'aan gadee sana naa xumurte yookiin naannoo siifan dubbisaa beekte. Dheeraadhaa barri waan saayii tokko dubbisuu. Laale inni ergamee dhufee dhaloonni warri isatti amanan ijoollee waaqayyo ta'anii jedhee ani ibsos keessatti beektee siifan dubbisaa barbaadde yookiin immoo dubbisiituma xumure har'aan gadee isaa sana. Ishi dubbisi rakkoo miti dubbisi rakkoo miti. Inni dheerataa bara mee tokkitti kana jechuun jecha ta'e jechuun boqonnaa amma jechuun ittiin wanti hundinuu isaan ta'e jechuun isaan uumame jechuudha jennee walii gallee kan. Okay isaan uumame. Gadi siqee sagaleedhaan uumame. Sagalee dubbii waaqayyootiin uumame. Okay. Okay lakkoofsa jaarraa kaa'eensi dubbisa. Lakkoofsa jaarraa keessi. Ishee mee dubbisa ayyee dubbisi kee. Daa dubbisu jaajaa dubbisi. Namni waaqayyo biraa ergame tokko ture. Maqaan isaa Yohaannis jedhama. Inni kan dhugaa ba'uudhaaf dhufe. Namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Inni ifa namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Inni ofii isaa ificha hin turre. Waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufee namoota hundumaaf in ibsa. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaa isa hin beekne. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe. Namoonni isaa garuu hin amanne. Amma isa amanataniif immoo aboo isaaniif kenne.
isaanis Sibiirri mee warra jedhamu. maqaa isaatti amananidha. Isaan kun Sagaleen kee jiru waaqayyootti dhalatan malee. Hmm? Akkasiin jedhe waan amma dubbiftee kaate irratti inni biyya lafaa ture jedha. Kiristoosituun ergamiin biyya lafaa ture. Akkasumatti biyya lafaatiif dhufee waa'ee ifaa dubbachaa jira. Akka jedhe inni biyya lafaa ture jedha. Uummanni immoo uummanni immoo ifichaan fudhannee jedha. Akkasimi? Akkasumatti akkasin jedhu. Deebii dubbisi akkana Biyya lafaa ture. Yohaannis waa'ee ifichaa dhugaa ba'aa ture. Yohaannis immoo hin jira jechuudha. Mee akka gootu ifichi biyya lafaa ture jedha. Siin dubbisaan jiru maal taate? Itti deebii. Yohaannis namni waaqayyo biraa ergame tokko ture. Maqaan isaa Yohaannis jedhama. Achirraa miti. Isheen meetti dhufee? Heddee kamidhaan? Namni waaqayyo biraa ergame tokko ture. Maqaan isaas Yohaannis jedhama. Inni kan dhugaa ba'uudhaaf dhufe namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa isaatti akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Inni ofii isaa waa'ee ifichaa dhugaa ba'e mi? Iskiina dhaggeeffatu kan? Waa'ee ifichaa dhugaa ba'e mi? Dubbisa amma achi kaasi dubbi. Waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Waa'ee ifichi immoo maal ta'e ilaalla itti dubbisi. Inni ofii isaa ificha hin turre waa'ee ifichaa dhugaa ba'uuf ergame malee ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufee jedha. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufee jedha. Waa'ee ifichaa isaa jedhama. Okay, waa'ee ifichaa isaa jedhama itti fufama. Waa'ee ifichaa isaa jedha itti fufama. Inni gara biyya lafaa dhufee namoota hundumaaf in ibsa. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaas inni kamtu. Ifichi biyya lafaa keessa ture jechaa raami? Ifichi biyya lafaa keessa ture jechaa raami? Inni biyya lafaa keessa ture ifichi isaan garuu san beeknee jedha. Okay, san beeknee jedha. Yesuus Kiristoosituun ergamiin biyya lafaarra ture? No. Sitti dubbachaa jira oddee kanatti gara olitti ifichi biyya lafaa dhufee jedha. Erga dhufee biyya lafaa keessa ture immoo namoonni erga dhufee miti yaa shibirree yoo isan beeknee jedha bar isan beeknee jedha. Utuun ergamini kun kan haasaa jira. Macaafa wajjin wal qabsiifnee deemnamti ree? Macaafuma irraa wal qabsiisee si gaafadha yaanis. Lakkoofsa tokko irratti kan inni siin jedhee sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture akkas jedhee haasaa miti? Amma sagalitti ol deebina rabbi sagalirraa tokkotti ol deebina. Sagalichi biyya lafaarra ture jedhamu hin jenne. Ifichi biyya lafaa dhufe miti Yesuus Kiristoos kan dhufe biyya lafaati. Biyya lafaati. Shibirree 14 ganaa dhalata. 14 ganaa nama foonii ta'a malee nama foonii hin taane. Waa'ee ifichaati. Amma waa'ee ifaa ta'uusaati. Ifichi biyya lafaarra ture jedhaami. Kamee kudha. Akkas jedha. Yesuus Kiristoos utuun ergamin biyya lafaarra ture. Sagalichi. Utuun ergamin biyya lafaarra ture. Kinoolti laali sagalichi ni laali okay. Ofuma kee dubbatte miti 14 irratti kan inni jedhu laali. Sagalichi nama foonii ta'ee. Arran darbiin isa kan arran darbiin Yesuus akka hin taane si agarsiisu fani bar. Yesuus hin akka hin taane akka inni waa Yesuus hin dubbachaa jire si agarsiisu fani. Ganaa Yesuus dhalata. Sagalichi ifichi biyya lafaarra ture jedha. Kiristoosituun hin ergamin biyya lafaarra ture? Adeelam. Een turre. Kanaafuu waa Yesuus dubbachaa jiru. Dubbisi inshallah. Barkaddooti callisi dubbisi. Ishi dubbisama. Kanuma sirraa baruu. Ishi akkas jedha. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ulfinni isaa ayyaana. Sagalii 11 dabarte. Yeroodhaa ittiin hin jedheen malee rakkoon qabu. Rakkoon amma eegatti fuftee dubbisee ka'e. 10 irraa si eegaluure? Kudha irraa dubbise. Inni biyya lafaa isaa
gara biyya dhuunfaa isaa dhufe Saba kaase namoonni qabe. isaa garuu ta'in amanne hin simanne amma isa simataniif amma isa akka ta'aniif aaboo isaaniif kennee jedha. Itti fufi. Isaan kun Aboo isaaniif kenna. iddoo kanatti yaada qabdu naaf kennatu ofii keeti. Ishi dubbisiitu murii ka'e dubbisiitu murii Isi ka'e. lubbuun beeksisnoo eegama koomentii irraa. 12 13 irratti si gaafadhaan deemate. 12 13 irratti si gaafachufanii deema. Okay. Ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aaboon isaaniif kenname. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun waaqayyootti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne. Amma dhaabbiga si gaafadha qoy. Ishi qoy sagalee ni geenya sagalee utuu hin gahin dura sagalee utuu hin gahin dura. Ilma waaqayyo akka ta'aniif aboo isaaniif kenneemi. Jarri kun fedha fooniitti hin dhalanne fedha dhiigaattis hin dhalanne. Waaqayyo abbaatti dhalataniimi. Kanaaf itti dhalatan yookaan ilma ta'an jechuun amantiidhaan ilma jedhaman malee itti dhalatanii daayirektii ilma waaqayyoon isaan dhale jechuu mitiimi. Sirriidha akkas jechuun waaqayyoo akkas otoo hin ta'in akkuma tamasii galee kanatti sirriidha. Kanaafuu gaafa Kiristoos ilma waaqayyooti jennu amantiidhaan ilma waaqayyooti jenna mitiire Kiristoosiin. Amantiidhaan ilma waaqayyoo jedhama malee waaqayyotti dhalate yookaan waaqayyoon dhale jechuu miti miree. Yesuus ilma waaqayyoo ta'uu isaatti amanuu keetiin kinoo laala sitti waan warra isatti bar namni biraayyuu kun Yesuusiin miti namni biraayyuu waaqayyotti dhalate dhiirarraan dhalannee jechaa jira namni isatti maqaa isaatti amanuyyuu. Iddoo kanatti garaagarummaan jiru beektaare. Nuti ijoollee waaqayyoo ta'uudhaaf Yesuusitti amanuu qabna dursinee beekte. Aaboon nuu kennamuunsaa Yesuusitti amanuu keenyaani. Iddoo kanatti kan inni dubbatu jechuudha. Garaagarummaan Aaboo ijoollee waaqayyoo arginu. jiru. Garaagarummaan jiru. Yesuus immoo garaagarummaan Yesuus gidduu jiru kanadha beekte. Ati maqaa isaatti amanteeti. Gita tokko Maqaa Yesuus. Itti fufa. Yesuus immoo waaqayyo Yesuus ishi waa tokko siif see dabarfadha. Waa tokko siif see dabarfadha bakka beekaan bakka na si fidee. Ishi beekaan bakka na si fidee qoy. Ishi itti fuftaa qoy boodarra qoy si gaafadhee kaa. Tokkoffaa irratti maal jedhu Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 13-14 irratti 12 irratti jechuudha 13-12 irratti. Namni maqaa isaa kanatti amanu. Inni aboo ilmummaa isaaf kennee jedha. Namni maqaa isaa kanatti amanu abbaatti dhalate malee fedha dhiiraatti yookaan fedha dhiigaatti hin dhalannee jedha. Jechuun haadhaaf abbaarraa argame miti jechaa jira. Haadhaaf abbaatti argame jechuu osoo hin taane fedha waaqayyootiin argame yookaan immoo akka waaqayyoon fedhetti argame malee akkuma argetti miti yookaan immoo ilmummaan isaanii akka fedha waaqayyootti argamanidha. Malee waaqayyootu dhalchee miti. Yesuusinis ta'e isaanis maaliif jennaan isatti dhalatan mataan fedha. Xiqqooshi sagalee laali. Shabakaan kiyyamoo kasiidha yaa jamaa. Fedha foonittis fedha dhiigaattis jechuun fakkeenyaaf jechuudha. Namni dhiiraaf dubartii irraa amantiitti kan wallaallatudha beekte. Macaafni namni amantiidhaan itti dhalate jechuun amantiidhaan nu jechaa jira. Kunoo amantiidha itti dhalate jechuun amantiidhaan nu jechaa jira. Salaamu alaikum warahmatullah. Laali warra isatti amananii fi jedha barikoo warra
isatti amananii fi ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif warra amantii sanaan arganne beekte amantii sanaan qulqulluufne nuti isatti amanuudhaan hin beekne. Ishi Kiristoosiinis akka waaqayyoon kana kenneef si agarsiisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:30 fi 6 irratti isa immoo jedha abbaan na qulqulleessee biyya lafaatti ana erginaan maal taanaan na qulqulleessee biyya lafaatti ana erginaan ani ilma waaqayyoof hin jedhee jedha. Jechi sababni ilma waaqayyoof hin jechuu isaa maali jechitti? Sababa qulqulleeffamuuti waaqayyootu na qulqulleessee na ergee jedha. Okay. Laale eddee kanatti tokko farratti abbaan erge isin amma Yesuus ilma waaqayyoo ta'uu dhiisuusaayuu amanaa hin jirtan miti eddee yani eddee tatama keessa ilma waaqayyoo jechuun isa qulqulleeffame jechuun isin jechaa jira bara. Ilma waaqayyoo jechuun isaa kunoo Yesuus Kiristoos ofii isaatti ragaa ba'ee isa immoo abbaan qulqulleessee too biyya lafaatti na erge na erginaan ani biyya lafaa na erginaan maal jedhee? Ilma waaqayyoof hin jedhee jedha. Qulqulleeffamuu kootiin ilma waaqayyoof hin jedhee jedha Kiristoos. Okay. Okay, eddee kanatti atama wanni kana kutaa kana fudhattee dhufte Yesuus na erge eessa ture Yesuus na erge jedhe eessa ture jechuun maal entra eessa dhufe abdii waaqayyoo keessa ture abdii waaqayyoo keessa la eessa dhufe yeroo yani akka macaafa irraasitti dubbatutti dubbachaa jiraati immoo deemanaa fudhatte kana inni anatti natti dubbachaa jirtu ragaa si ba'a beekte. Ani ragaa naa baay'ee sitti xiqqoo ragaa taa'ee sakkee sodaa kana malee. Ishi tiru. Ilaa waan tokko siin jedhu. Macaafa irratti akka macaafaatti dubbannu. Macaafa irratti ilma waaqayyoo jechuun amantiidhaan jedhamu hin jedhu kunoo. Akka dubbifnee kanitti. Nuyi Yesuusitti amanuudhaanidha nuti beeknu. Kiristoos illee amantiidhaanii jedha. Qulqulleeffamuudhaanii jedha. Waaqayyoo qulqulleessee jennaan ilma waaqayyoof hin jedhee jedha. Intinaadhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 10:34 Yohaannis boqonnaa 10:34 banime 36. Yesuus cubbuu hojjetee hin jiru si jammar. Maalirraa qulqulleeffame ree? 10:36. Macaafa kam hidhatte? Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 36. Dubbis meeshii birre. Qoshi barbaadan jaati qoshi. Kiyosi baasu shibirre isa barbaada. Yeroos immoo Yesuus soddomii ja'a. Yoos immoo jedha. Abbaan qulqulleessee biyya lafaatti ana erginaan ani ilma waaqayyoof hin jedhee jedha. Dhageessee? Biliyoon gizee takka bayaan gaggeessuu salaata deema. Ayyee. Ani argaan jiru iyyuu silkii ilaalaa jiru jamaa. Bayaan? Gaggeessi garuu hin badinati immoo. Koi obsi daqiiqaa takka qofa salaama ni gaggeessa. Bayaan? Ayyee assalaamu alaikum. Firii viidiyoo alaikum salaam warahmatullah. Viidiyoo tana bariyaaboo. Yalla daka haa. Viidiyoo maal tuqota? Yalla ijoollee addaan kutee tana ni been bakka ayyee taate. Ayyee? Ayyee? Na maali jirtan? Assalaamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha hundi keessanuu biliyoon Abbabee Habtee Siifuu Shibirree Khadija akkasuma Geetaa nama jedhama. Akkasuma nama jedhama. Geeta waan biraati. Geetaacha. Akkasumaan nama jedhamee jira. So inshallah khair jira dada. Yalla bakka nageetti.
Mal. Okay. Isin buusuma fi buusan bu'aa akkama Isin jechuudha. biraa soomanni guyyaa meeqa? Boodan isinii hima. Isin biraa irra 27. Yaa. Akkasii. Nu biraa 28 irree. Warri Suudiinee fatarree jirra. Kaamil Abdurrahman. Maali Suudiin jirta? Koo bakka isin ijoollee addaan hin kunnu. Meessi gaggeessa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Beert, bye. Itti fufaa biliyoon bakka khalaas. Ayyee barakadha. Rabbiin isin haa barakeessu. Warri jalaasi rabbiin hawwii si keessaa kaa'u rabbi. Naa qajeeshu boo. Okay. Shibirree nuti gaafadhu. Yeah. Ayyee. Kasiin jedhu maal jedhaa? Isa immoo abbaan qulqulleesseen yoos immoo abbaan qulqulleesseen biyya lafaatti na erginaan jedhaami. Okay. Iddoo sanatti maaliif akkas jedhe beektaare? Waan inni akkana jedhee booda irratti deebina. Sinkaadhu. Laal mata duree isaa addeen ni jedhu. Mata duree isaa irraa keenyaa dubbisa. Gara olii irra. Mata duree bari hin dheerata ammas waan dubbifnee kan hin agartaami. Amma xiqqoo isii kana. Okkeen dheerata garuu ni waan akkas jedhee maqaa sababni ilma waaqayyootiif hin jechuu kootii jedhe. Sababni ilma waaqayyootiif hin jechuu kootii abbaatu qulqulleessee biyya lafaatti na erginaa ni jedha. Okay. Kiristoos dhugaa dubbate moo sobe? Iddee kanatti. Ayyee. Iddee kanatti. Akkuma siin jedhe macaafa wajjin wal qabanneetidha kan nuti deemnu mitiire? Akkuma macaafni jedhutti waan jedhu wal qabsiifneetidha kan nuti deemnu. Iddee kanatti warri Yuudotaa isa dabadabuudhaaf dhagaatti gurratanii maqaa waaqayyoo arrabsite jedhanii toosatti jechuudha. Sababa ilma waaqayyoo ani hojii gaariin hojjedhe malee isa sababa ilma waaqayyoo hin jedhee fi dhagaatti gurratan. Deebiin Kiristoos immoo ilma waaqayyoo ofiin jechuun koo qulqulleeffamuudhaa jedhee deebiseemi. Ani abbaanuu ilma kooti jedhee na ergeessin immoo akkamitti akkas gootoo dhenkaan. Akkasii miti. Akkasin jenne. Isa immoo jedha. Abbaan qulqulleessee biyya lafaatti ana erginaan isin na rukutuudhaan na barbaaddu jedheen. Na qulqulleessee biyya lafaatti na erginaan ani ilma waaqayyootiif hin jedhee jedheen. Isa tofiin jedhe maaliif? Abbaan qulqulleessinaan sababni ilma waaqayyootiif hin jechuu qulqulleeffamuu kootii jedha Kiristoos. Haa ta'u abbaan waa qulqulleessu miti isaa amma. Abbaan qulqulleessuun amantaati. Okay. Lakki wal faana si deebisaan. Abbaan qulqulleessadha jettee amantaa moo amantooti? Hin amanu. Hin amantuu? Hin amanu. Maama nama macaafa irra jira. Maaliif hojjetti? Laali hin kolfinne beektee laali sittanaa. Maaliif hin amantu? Maaliif hin amantu jiru? Yesus Kiristoos cubbamaa hin turre tokko faaratti jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Yesus Kiristoos yoo qulqulleeffamee gad ergame iyyuu abbaa biraa jechuudha. Akkasiin jedhee. Sagalicha dubbisee sagalicha dheerataadhaan malee siraa ol qabatee toon dubbisee irra gaarii ture iyyuu. Hin dubbifnaa Yesus Kiristoos qulqulleeffamu. Ati waan macaafa irra jirutti akkamitti nama nuyi maaliin akka jireenya argamudha. Amantaan kamiin akka jireenya gara jannataa galtudha. Sila san ta'ee fi Yesus Kiristoos dura akkas ta'e maal jechuun abbaan qulqulleessee biyya lafaatti na erginaan kan jedhu kana ati nama nuu jechaadha. Abbaan qulqulleessee namantu ati? No. Ani jechuun inni maddee sanatti waan inni jedheef hin beekta miti irra isaaniin. Waan inni jedheef ati maaliif ilma waaqayyoof hin jetta jennaani lakki abbaan qulqulleessee biyya lafaatti ana erginaan ani ilma waaqayyoof hin jedhee jedheen. Waan an hojii gaggaarii sin gidduutti hojjedhe hundumaa fi jennaan hojii gaggaarii maal hojjette jedhanii isa dabaddabuuf itti kaane isaan. Rakkoo miti isa dabaddabuutti kaanaan maal jedheen
Ani wanni ilma waaqayyoof hin jedheef abbaatu qulqulleessa. abbaan wana qulleessee ana ergee jedhen immoo. Ish abbaan Kiristoosiin qulqulleessa jettee naman taati. Haa qulleessu ishi bakka ani garuu kana hin silanii hin fudhadhu beekte. Maal yoo fudhanne kan maal laata wajjin haasa'aa Akkuma beektee jechuudha Yesuus cubbuu waan godhee jiru. yoo fudhanne maalirraan si wajjin haasa'aa maalirraan si wajjin haasa'aa atoon fudhadhu jechaa jirta akkamitti si wajjin haasa'aa. Oshi isa miti ammaddee Macaafaan mormaa macaafarraa haasoftaa? laale qoyi. Tokkoffaa yeroo nama wajjin haasoftu yoo akkasitti namni tokko dubbatee yeroo kolfitu beekte jechuun aamilee namaatti aarii kaasu jechuun nama naamusa amala koodhasii jechuudha. Amantaa xiqqeessuuf otoo hin ta'in xiqqeessuuf otoo hin ta'in kaamidha bakka aanan gaafii kanatti teessi gaafadhaati immoo gaafii sitti ta'e na gaafadhaan immoo nan beeku si deebisaa ati immoo beeku na deebisaa. Takkoo filamaanii dhabeetaa shebirree isatti fudhadhu ittiin koflee waan biraa osoo hin taane isatti fudhadhu itti koflee amantii osoo hin taane isatti fudhadhu itti macaafa diddee jedheen koflee malee waan biraa miti. Jechuun laali amma wantichi wal qabatee waan deemuuf amma sila san ta'eef iddee tokko fakkeenyaaf kutaa tokko anama fakkeenyaaf yeroo baay'eetti kan isinii dubbisan anaan malee gara abbaa dhaquu dandeessanii iddee jedhan kanatti anaan malee gara abbaa dhaquu dandeessanii jedha iddee sanatti amma maal anaan malee sanas ta'ee dubbisa sanat dhannee dubbifna akkuma kanatti si dhannee si dubbifna sanat dhannee tuma dubbifna akkasiin jedhe sanat dhannee dubbifna. Tokkoffaa waa biraa si gaafadhu waa tokko si gaafadhu. Ingaafatta akka feetetti gaafatta. Arra qoma dhaattee na gaafattaa miti. Sumayyaa eeyyamsiifneeti. Amma deebi'anii quufe jettutti si deebisa rakkoo miti boodarra. Garuu kana nu deebisi isii kana. Ilma waaqayyo jecha jedhu kana Kiristoos maaliif akka fayyadame? Isii kana macaafarraa hubannee kana. Kiristoos abbaa qulqulleessee na erginaaniin ilma waaqayyoof hin jedhe malee waan biraati miti jechaa jira. Waan kana fudhattamoo fudhattu? Okay. Itti fufi. Hin fudhattamoo fudhattuudha? Na fudhash itti fufi. Hin fudhatta. Kanaafuu Kiristoos ilma waaqayyo irraa dhalate yookaan immoo ilma waaqayyo osoo hin taane waaqayyotu qulqulleessee ergeetti miti ree. Okay. Iddee kanatti waa tokko sii dubbadhu. Dubbadhu. Waa tokko sii jedhu. Jedhi. Rakkinni keenya maalidha beektaa? Rakkinni keenya. Yesuus Kiristoos jechuun iddee nuti irratti amma wal falmaa jirru Yesuus Kiristoos gaaraa qulqullaa'ee haa dhufu abbaan qulqulleessee haa ergu okay. Iddeen ani itti fudhadhu sin jedhe Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uu isatti amanuudhaan fayyinni akka argamudha beekte malee rakkinni isa sana otoo hin ta'in rakkinni isa kanatti amanuudha beektaa Yesuusitti amanuudha rakkinni. Rakkoo miti sana mootota lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 20 maaliifaa yoo dubbifne mootota lammaffaa 20 irratti sana yoo dubbifne inu banna hiikaa jecha isatti amanuu jecha jiru kana siigalee amaariffaa yoo dubbifne siigalee. Amaariffaan beeku okay. Akkasumas immoo sabnillee waaqayyotti samana Museetti samananii jedhee macaafni caafamee jira. Museetti amananii Museetti amanan otoo hin ta'in waan waaqayyo isaan jedhu amanu malee Museetti amanan miti. Jechuun barkan Kiristoos akkuma kana. Dubbii koo dhaga'ee sana ergetti kana jedha Kiristoos illee fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis. Wallaahi tokkotti nama. Dhaggeeffadhu xumuree ka'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti dubbii koo dhaga'ee jedha. Dubbii koo dhaga'ee isa na ergetti kana amanuu jedha. Maalidha? Isatti amanuu jechuun dubbii Kiristoos dhaga'uudha. Waaqayyootu ergee waaqayyoon tokkicha jedhanii amanuudha. Kiristoos ofii isaatiif Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti dubbii koo dhaga'ee jedha. Kan Musees maali? Amananiiru jedhami dubbii isaatti amananiimi dubbii waaqayyo biraa dhufe sanatti. Kan Kiristoosis kunoo Kiristoos dubbii koo dhaga'ee isa na ergetti kan amanuu jedha. Lamaan isaaniiyyuu akka haaluma tokko jechuudha. Amantiin asirratti immoo. Kutaa isaatiidha amma na jaayyaani botaa isaa sana beekee siin baasuun malee beektaa garaagarummaa Musee fi Yesuus gidduu jiru. Lafa onaa keessatti sabni Israa'el gaafa yakka godheetoo waaqayyo adabbii bofa bofti akka isaan iddoo wantoota garaagaraa dha'icha gaafa isaan irra buusu waaqayyo Museetti dubbatee
bifa boofaatu shiitii fannisi sibiila irraa jedheetti dubbate. Sabni sun immoo Rakkoo miti. Sun bifa amma bofaa fakkeenyaaf kana amma ilaalanii pointii fayyanii garuu Yesuus bar Kiristoos shibirree immoo ofiisaa shibirree fannifameetidha pointii kan kanaa inni waliin qabatu salaatu. dhiifama naa godhe malee dhiifama naa godhe malee pointii kanaa waliin qabatu. Ani waa'ee amantii siin jecha No, 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 no. waa'ee Maaliif amantii fi waa'ee garaagarummaa Musee fi Yesuus gidduu jiru si baasuu barbaade ni beekte? garaagarummaan Musee fi intinaa jiru inshaallah. Paartii lammaffaa irratti sirriitti itti irratti haasofna ishee. Ishee Haa ta'u garuu gaaffii tokko isin gaafadhu amantii keessan keessa. Yani wal qabachiisee jechuudha. hin gaafata amma quuftutti gaafata siin jedheera wallahi waadaa sii galan. Sumee yoo yeroo siin jennee deeqaa akka hangana nu kenne jennee haasofna ishee rakkoo miti boodarra. Ishee Haa ta'u, haa ta'u. ish amma ayya amma Kiristoos natti amanuu jecha intana dubbii koo dhagee kan itti amanamu maalitti dubbii isaatti ergamuu isaatti. Okay. Fakkeenyaaf gaafa kadhannaa kadhatu Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:8 irratti akka ati na ergite amananiiru jedha. Akka eenyu ergee akka Waaqayyoon ergee amananiiru. Kan maal jedhamee amanama Kiristoositti? Waaqayyootu ergee jedhamee amanama. Dubbiin isaa dubbii Waaqayyoo bira dhufee jennee amanama malee isatu Waaqayyoodha jedhanii amanuu miti. Yookaan immoo inni ilma Waaqayyooti jedhanii amanuu jechuun Waaqayyootu qulqulleesse jechuudha jedhee Kiristoos ofii isaatii hiikee jira. Akkuma amma waliin dubbifne wayiin kophaa dubbiseen. Okay. Yani addee kanatti amma Waaqayyo san ergine sin jechaan jiru. Macaafa Yohaannis irra yoo dhaqxee ilaalte lakkoofsa 3:16 jechuudha. Waaqayyo akka isa erge dubbata beekte. Isatti amanuu jechuun in ergame jedhanii amanuudha jechuun jechuudha. Atama mataa keetiin ati mataa keetiin. Ni hedika. Macaafni qulqulluu kun Waaqayyo biraa hin ergame jettee namantaa. Macaafni qulqulluun macaafa qulqulluu jechuun macaafa qulqulluu hunda miti jechuun sagalee Waaqayyoo keessa ni jira jedhee nan amana. Hunda miti sagalee Waaqayyoo hunda miti. Akkuma fakkeenyaaf atamma yaada keessatti dubbachaa jirta. Macaafa bantee dubbisaa jirtaami. Haaluma kana macaafni sagalee Waaqayyoos ni qaba. Sagalee Waaqayyoo kan hin ta'inis ni qaba. Akkasuma sagalee Yesuus ni qaba. Sagalee Yesuus kan hin taane ni qaba. Kan Yesuus irratti illee kijibame ni qaba jedhee namana sii galee ani. Matamma bakka tokkoon fudhadhu jette san. Anis bakka hundan fudhadhu. Akkas otoo hin ta'iini. Macaafni Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiitii jettee amanta malee Yesuus Kiristoos fayyisaadha jettee amantu miti? Jechuun macaafni iyyuu bari tana fayyisaa godhee isa kaaseeraa jedha. Macaafni Waaqayyootu fayyisaa isa godhe malee inni fayyisaa miti. Okay, sin gaafadhe barikoo atamma jechuun ergamaadha. Ergamaa Rabbii akka ta'e amanta miti? An ergamaa Rabbii akka ta'e nan amana kaa. An ergamaa Rabbii akka ta'e nan amana. Sitti maa jiraa iyyuu qaba. Ergamoonni Yesuus waan jedhee amanu sitti maqaa. turan ittoo namantaa. Ergamoonni hin jiru isa wajjin kan deemaa turan hin jiru itti namantaa? Nabiyyoonni kamuu ergamoonni itti ergamaa turan. Waa tokko siif himachee meeqitee tokko. Nuti waan jennee amanu musliimoonni Kiristoosiini. No, gaaffii hojii walqabu. Waan asii gaafachuu barbaadeef jechuun booda irratti. Ittaatti amantaa kana siif ibsu kan ishee gidee tokko xumuradhu daqiiqaa tokko jecha. Dubbadduani? Inni dubbataa qo'e daqiiqaa tokko jecha xumuradhee kaa. Okay. Nuti waan jennee amannu Kiristoositti jalqabatti inni ergamaa Rabbiiti jennee amanna. Garbicha Waaqayyooti jennee amanna. Garbicha Rabbiiti jennee amanna. Garbicha isaa kanatti Rabbiin akka sabni isaa ergamaa Rabbii ta'uu akka amananiif dinqiilee garaagaraa harka isaa irratti raawwateera jennee amanna. Rabbiin jechuudha. Dinqiilee garaagaraa harka isaatti raawwateera jennee amanna. Akkasumas immoo kana bichaa miti. Dinqiidhaan Rabbiin yaanii haadha bichaarraa isa uumee jennee amanna. Haala kanaan amanuun jechuun nu biratti waaqessuu jechuu osoo hin taane dhuga oomsuu jechuu. Akkasitti amantu miti. Jennee dhugoomsina. Si galee akkanatti amanna nuti Kiristoosiin. Saba Israa'eliif ergame jennee amanna. Iski amma akka gootu mee waan ammaa sanarratti nu deebi'e waan ammaa waa'ee amantii kana dhiisi waa'ee intalaa kana dhiisi achi fagaannu waa'ee ilmummaa sana xumuriin dabarfanne. Yesuus Kiristoos waanan qulqulleeffameefan ilma ofiin jedhee jedha. Waan kana soba jennee fudhanna moo dhugaadha jennee fudhanna shibirree? Dhugaadha jennee yoo fudhanne iyyuu xiyyeeffannoon keenya achi mitiin jedheen barikoo. Aanatu immoo xiyyeeffannoon keenya achi laal. Xiyyeeffannoon keenya bakka sana. Bakka kamii?
Bakka Bakki suni. abbaan qulqulleessee erginaan ani ilma waaqayyoo ofiin jedheedha. Abbaa qulqulleessee jennaan ilma waaqayyoo ofiin jedhe malee kan waaqayyoon dhalche kan waaqayyoo keessaa bahe kan waaqayyotti bahe jechuu miti. Shibirree. Bilon. Waan haqa ilkaan nama godhu wayii naa fidani irra taa'ee akka isa nyaadha. Oye, shibirree tumuree kaa hafe hin dubbataa booda irra sii kenna cabaa. Si. Hin dhageessaa? Okay, dhagaan jira. Shibirree. Dhagaan jira, dhagaan jira. Dhagaan jira nagaamu. Sumis galeen hin jira. Ish. Kanaafuu amma kanaafuu waan macaafni jedhe fudhanneetii dabarfannanii fatama. Ayyee. Ishi. Mee amma karaa poointii biraatti deebina. Yesuus Kiristoos garbicha Waaqayyoos jettee naman taati Shibirree. Ilma Waaqayyoo kan taate jechuun qulqulleeffamu akka ta'e macaafa Yesuus himeera. Yesuusin hin kijibsiin. Okay. Yesus Kristos ilma Waaqayyoo. Yesus Kristos ilma Waaqayyoo jedhee nama na beekte. Macaafni qulqulleeffamuudha jedha sana rakkoo miti. Qulqulleeffamee Waaqayyoo qulqulleessee jennaan ofiin jedhe malee jechaa jira macaafni ofuma isaatiif jedhee Yesuus. An beektaa waan isin jechuu barbaade beektaa. Macaafni qulqulluu sagalee Waaqayyoo ta'uu isaatti namantaa Waaqayyo bira argamuu isaatti namantaa waan jedhee si gaafadheef kana beekte. Jechuun rakkoo miti sana. Maaliif yoo jechuu barbaade? Keessatti jira sin jechaa jira. No, jechuun waan si danda'ame natti wal qabachiiseen si deebisa beekte. Sagalee Waaqayyoo keessatti jira garuu hundi sagalee Waaqayyoo miti. Jechuun amma for example jechuudha. Yesus Kristos ergamaadha jedhee amani rakkoon qabatama beekte. Sagaleen barreesse darbee sun macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo biraa dhufe jettee namantaa. Waaqayyo biraa dhufe jettee namantaa sagaleen barreesse sun. Sagaleen Kiristoos dubbate moo? Wangeela kana miti malee. Wangeela kana miti malee eeyyee wanni Kiristoos dubbataa ture waan Waaqayyo biraa dhufe jedhee naman. Maaliif wangeela kana hin taane? Akka inni kana hin taane kun eeganni ture jedhee eeganni deemee jedhee barreeffame dubbii isaa bichaa miti. Yaada Yohaannis qaba. Yaada Paawulos yaada Maatiyos qaba. Bravo. Laali. Yaada namaallee qaba. Intana dubbii Yesuus bichaa miti. Akkasumas immoo dubbii Yesuus wanni inni dubbanne keessatti dubbatamuu danda'a. Fakkeenyaaf amma jecha jalqaba sagalee ture jedhu kana Yohaannis malee nam tokko hin dubbanne. Maatiyos dubbatee hin dubbanne. Luqaas dubbatee hin dubbanne. Yohaannis waa'ee gooftummaa isaa sirriitti hubachiisee dubbata beekte. Amma nuti amma macaafa qulqulluu yeroo baratu seeraan nu barsiisu beekte. Maatiyos dubbata malee Yohaannis hin dubbatu. Maatiyos dubbata malee Yohaannis. Okay. Carraa naa kenni please. Ish. Kan inni barreeffame macaafni keenya erga Yesus Kristos du'e waggaa 40 fi 100 gidduutti dha beekte. Kanti barreesse jalaa 40 osoo hin Kristos wajjin turanidha. 60 fi 100 gidduudha. 60 fi 100 gidduudha. Okay, ani akkam baradheetti 40 olii akkasii sila ta'eef rakkoon qabu walii galla sarratti. Ayyee. Inna anti barreesse warra gooftaa wajjin turan beekte. Atama ergamaadha jettee amanta warra ergamaa sana wajjin turantu barreesse beekta. Laa akkas bichaa miti. Fakkeenyaaf Maarqoosii barataa Yesuusii miti. Maarqos barataa Yesuusii miti. Maarqos haa jennu, Luqaas haa jennu. Isaan kun Luqaas qorateetidha kan inni barreesse. Garuu immoo garaagarummaa inni qabu jiru. Yohaannis immoo isaan booda waggaa 90 booda barreesse. Hin beektaame kana namantaame? Isaan hunda booda. Isadha kanti boodarra du'e isatu yaadan boodarra isadha kan barreeffame xumurame jechuudha. Waan jarriin barreesse. Wangeela. Waan jarriin dhageenye isaa fuudhee dhageereenni. Waan Maatiyus faan dhageenye isaa fuudhee dhageereenni. Jecha tokko siin jedhu maddee kanatti waan asii kaasee beektaa?
Phaawulos illee gooftaa wajjin hin turre akka Hin dubbatu argine inni akkasumatti nan argee dabalee hin argine. mul'ataan kan inni arge. Isuma mul'ataa sana iyyuu yaada lamatu jira. Fakkeenyaaf ammoo hojii ergamootaa boqonnaa sagal irratti kan jiru sun nan arge jedha bakka biraatti immoo warri na wajjin jiran arganiiru jedha bakka biraatti immoo hin argine jedha suni jedha. Sagalee irraa kanatti Waan dhageenya. jechuu barbaadeef kana beektaa waan isaan kun lamantu beektee isaan amma yeroo sana kan turan fakkeenyaaf Phaawulos Yohaannis faa Yaaqoob faa argee ture jechuudha. Beektee Luqaas isa kan hin argee ture Yaada isaanii jechuudha. keessa jira sin jechaa jira bara. Tirumaa sin jechaa jira beektaa yaada isaanii keessa jira sin jechaa jira. Ani Maaliif sagalee akka waaqayyoo jedhee hundan fudhadhu sin jechaa jira. Maaliif beektaa? Maatiyos immoo gooftaa wajjin iyyuu kan inni ture Yohaannis isa wajjin ture jechuudha. Waggoota kana gabaabaa Maatiyoo isa kana barreessanii jechuudha. Maatiyoo Isa kana akkamitti isa kana Maatiyoo isa warri gooftaa wajjin turan. Waa tokko sitti immoo Maatiyos isa kana ta'uu ragaan hin jiru. Fakkeenyaaf Maatiyostu barreesse kan jedhee macaafni kun caafame hin jiru. Yaadumayyii warri kiristaanaa wangeela Maatiyos jedhanii gubbaa mata duree caaffatan malee warri kiristaanotaa jechuudha. Maatiyos nuuf caafe jedhee hin barreessine tasuma ta'e. Ifa manaa gootaa xiqqoo ishii. Si godha ishitti dubbadhu. Si gaafadhu waa'ee quraana wal qabsiisee. Ayyee haadha manaa gaafannaa qo'i gashi amma gaafattu sumayyaa. Beekaa tokko gaafattu. Gaafadhu qura gaafadha jee. Gaafadhu ishee. Macaafni keenya kan barreeffame waggaa 100 gidduuttidha. Anti barreessi immoo warra gooftaa wajjin ture akka keetti immoo ergamaa sana wajjin kan ture beekte. Ergamaan Nabiyyi Muhammad immoo waggaa 571 booddeedha kan inni dhalate. Eenyuun booda? Yesuus irraa. Akkasumiti. Yesuus irraa waggaa 500 wayi. Ayyee maaltu badaree? Miti. Akkasi. Namoonni Yesuus Kiristoos wajjin turan jiru yeroo sanatti. Dubbii warra wajjin hin turan osoo hin taane dubbii isa erge sanaa fudhanna sii galee dubbii isaa Kiristoosiin erge sanatu nutti. Eessatti caafamee maaliif macaafa keessatti maa caafamuu didaru? Maaf waggoota darban fakkeenyaaf gooftaa maali? Waan inni nuti amanneef gooftaa beektaa? Ishi waa tokko sitti mashi sii deebisa waan gaafii kee sii deebisa. Tokkoffaa irratti yaa shibirree keenya akkuma waliin kaafnee kaane Luukaas qoratee barreesse. Wanni qorannaa guututti seenaan tokko guututti dhugaadha jedhamee fudhatamu. Soba jedhamees immoo fudhatamu hin beektaa miidhaan. Seenaan biyya lafaa irratti namni qoratee barreessu guututti dhugaadha jedhee namni amanu nama sammuu hin qabne malee namanu. Nama waa qoratee barreessee jennaan guututti dhugaadha jedhee namni namanu. Sigalee qoradheen barreessee jedha Luukaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti. Lakkoofsa lama irratti. Aduu qorataariif na Yohaannis fudhadhu. Hundayyuutti si deema qoy. Tortoibaan itti si deema. Maarqoos immoo akkuma ati beektu barataa Kiristoos iyyuu miti. Barataa Kiristoos miti. Namni jalqaba macaafa barreesse Maarqoos. Maarqoos isaan wajjin ture bartoota wajjin ture Maarqoos. Ishi sitti mureeka. Namni jalqaba macaafa wangeelota barreesse eenyu? Maarqoos himi? Maatiyos, Maarqoos, Luqaas, Yohaannis. Maarqoostu dura barreesse. Seenaa keessatti Maarqoostu dura barreesse. Inni akkaataa isaan itti kaanidha malee abbaa dura yaani. Abbaan dura barreessee Maarqoos. Ebelut dura barreessee tun ta'in akkaataa isaan itti. Seenaa keessatti jechaa jira. Seenaa keessatti jechaa jira. Warra kun qabshu. Seenaa keessatti Maarqoos maal dura barreesse? Macaafa isaan dura barreesse. Barataa Yesuusii miti. Okay. Barataa Yesuusii miti. Inni kun barattoota irraa seenaa dhagayeeti barreesse. Wanni hundi dhagaame hundi dhugaa ta'uu hin danda'u abadan tasuma ta'e. Okay. Fakkeenyaaf amma ergaa rabbii daayirektii hin barreessine. Waan barattoota wajjin jiru barreesse. Okay. Kanaafuu isa wajjin jiru sana ati jettee amantu kana wajjin jiran jedhee amanu. Sigalee maaliif jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti Rabbitu natti hime isa Kiristoosiin erge sanatu akkasii miti akkana malee naan jedhe. Fakkeenyaaf waan tokko sitti himu. Fakkeenyaaf Kiristoos Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti hin fannifamne naan jedha. Warri bira jiru fannifameera nuun jedhani maaliif Quraanni hin fannifamne jedhaa jettee na gaafatte. Na gaafattama fakkeenyaaf.
Jarri bira tureyyuu fannifameera jedhanii. Tokkoffaa irratti uumaa isa waan hunda argu sanatu lakkii isaanitti fakkeeffamee naan jedhe. Uumaa isaa yeroo jarri baqatanullee bira jiru sana. Sigalee yeroo jarri wajjiniin turanillee bira jiru sana. Isa gizee tokko isaan addaan baanetu akkasii miti hin fannifamne isaanitti fakkeeffame malee jedhaan. Yahuudotatti fakkeeffame malee hin fannifamne jedhaan. Ayyee ragaa kanaa immoo fakkeenyaaf warri agnoosis warri jedhaman jaarraa tokkoffaa keessa jaarraa tokkoffaa keessanii turan. Biiloon wajjin haasofnu xinnoo ishii. Ishii naasofnaa muutii xumuree xumuruudhaan madde yaadde. Jechuun hammaate waan tolitti